Nagaaf jaalalli Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ana boleessa keessan faarfataa Maanuel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amboorraa kaanee godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbeetti argamna. Innis abbaa keenya kan ta'an obbo Guraaraa Garbaabaa yeroo ammaa kana amma miidhamaa ta'anii magaalaa Baakoo keessadha kan isaan jiraatanii. Isaan ilaaluu waan deemnuuf turtiin keessan nu waliin. Wantoota keenya akkuma viidiyoo kanarraa argaa turtani egaa abbaan keenyi obbo Guraaraa Garbaabaani yeroo ammaa kana kunoo haala kana fakkaatuudhaanidha isaan magaalaa Baakoo keessatti jireenya isaanii fooyyeffachaa kan jirani. Kanaaf Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jecha namoonni baay'een keessan keessumaa jiraattonni magaalaa Baakoo koottaa nama kanatti fayyadaman isin jechuu barbaada. Waaqayyo guddaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Atille Waaqayyo si haa eebbisu eebbifami. Duraan dursa nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jedha hordoftoota Doonii Miidiyaa waan jechuu barbaadu Guraaraa Garbaabaa akkuma argaa jirtanii Doonii Miidiyaa irratti Guraaraan akkuma argitan kophee qulqulleesseeti kan inni jiraatu maatii isaa kan inni jiraachifatu kophee qulqulleesseeti ijoollee 4 qaba haadha warraa qaba maatii isaa kanaan kophee qulqulleessee jiraachisa. Namoonni baay'een illee akkuma arginu guyyaa namoonni gabaa minaamne irratti kadhatan illee anamma isaan geenyaan fayyaa guutuu qabutu miila uf jala deebisee kan kadhatu baay'eetu jira. Inni garuu isaan irraa gadi ta'ee otoo qaama hir'uu ta'ee jiru kana hojjetee buluu filatee maatii isaa jiraachisaa jiran jechuu barbaada. Kana irratti gargaarsa akka isin gargaartan qaama hir'uudha. Kanaaf akka gargaartan isin jedhu nuti illee amma humna keenyaa kan gargaaraa jirru bishaan waa tokko tokko akkas finnee fi hojjetachaa jira jechuudha. Qodaas baasaa fi turre kanaan dura kana irratti Waaqayyo isaan haa eebbisu. Barattoonni Rift Valley saanduqa kana hojjechiisaniif yeroo jechuudha. Amma immoo dura qodaa baasaa fi turre amma qodaan baasnu asuma keessa gashata. Bishaan immoo hin fiffinnaa fi nuti warri chaanaalii kana hordofaa jirtan Doonii Miidiyaa hordofaa jirtan akka gargaartan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Duraan dursee nagaa koo isin gaafadha.
Kanaafuu immoo amma kanaan duraatti barattoonni Riifti Vaalii yeroo kunoo wantoota teessoon irra taa'amee argamaa jiru kana Riifti Vaalonni kun na gargaaranii na deeggaranii bakka mijeessaniiru. Amma ammaatti kunoo kanaatiinis kophee iddootti na argaa jirtan kana kophee qulqulleessitaniin ijoollee komaatii ijoollee afur haamana hojii shammataa kootiin akkas ta'eetaniin gala. Kanaatiin immoo jireenya amma immoo waan ulfaatee fi kanaafuu warri na deeggaraa jirtanii kanaafuu gooftaan isin wajjin haa ta'u jedha. Warroota kana nu gargaaranii amma ufanii kaleessa ufanii amborraa ufanii na arganii asitti amma kana na deeggaranii waan hundumaa kana na mul'isan immoo gooftaan jecha isaanii baay'ee jira. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu abbaan keenya kun bakka kanattidha kan isaan hojii kophee qulqulleessanidha kan isaan maatii isaanii jiraachisaa jiranii. Maatiin isaanii amma eessa akka jiraniif ijoolleen isaanii maal akka hojjetan haati warraa isaanii maaliin akkamitti akka isaan jiraatan akkamitti jireenya isaanii akka isaan fooyyeffatan ilaaluu waan deemnuuf amma kallattumaan gara mana isaanii waan deemnuuf turtiin keessan nu waliin. Adeemsa rakkisaa kan namni hin darbine jireenya boosisaa kan eenyuutti iyyuu obsine adeemsa rakkisaa kan namni hin darbine jireenya boosisaa kan eenyuutti iyyuu obsine dandeessiste lafee koo dabarsite miila koo dandeessiste lafee koo dabarsite miila koo maaltuun jamne siini maaltuun darbamne maaltuun jamne siini maaltuun irraanfatamne maaltuun jamne siini maaltuun darbamne maaltuun jamne siini maaltuun irraanfatamne. Abdii kutee deemsa dhaabee baay'ee miidhamee lafa onaa keessanii gattaa'ee abdii kutee deemsa dhaabee baay'ee miidhamee lafa onaa keessanii gattaa'ee dhufteetu fayyistee madaa koo dhoksitee hambisnee dhugaa koo dhufteetu fayyistee madaa koo dhoksitee hambisnee dhugaa koo dhuftee fayyistee jaaba koo dhoksitee hambisnee dhugaa koo dhufteetu fayyistee madaa koo dhoksitee hambisnee dhugaa koo maaltuun jamne siini maaltuun darbamne maaltuun jamne siini maaltuun irraanfatamne maaltuun jamne siini maaltuun darbamne maaltuun jamne siini maaltuun irraanfatamne. Nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya.
nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya Lamani simarisisu ala kos yamun ilalu fakkaatu waan adeemsisu fuulle faannaan koo kakuu keeti achirraam seenii koondumtu lubbuu koonis si dhaggeeffatti ganamaa waa jettesitu siin malee tarkaanfii tokko gochuun hin danda'amu caal jettemii kanaaf onni koo ati dagama siin malee tarkaanfii tokko gochuun hin danda'amu caal jettemii kanaaf onni koo utumaatti dagamu rakkinnis waan haaraa miti saborii fuula feekoo cimsa taa'es yoo ta'uu dhaabaate wanti naaf joodhe sun hundi nan darbaa kunis mudannaadha sirra jiram kan koo itti dhiinafuu beeka yaanni kee kanaa eegee guyyaasaa argachuu yookiis dhabuu qabuu rakkoo mataasaa inafuka beka yanike kana ege guyasa begusta e walla debu abandura komatasa amayu dunne bediko irriku gafalalamu fakkaatu nama miidhama seena meetu madaalame utunga inkeessa fiigama jiraachuu koofsi sababa Walumaan keessoo jechootaan olii argeera firasteeriyaa yeroof kan namaa jaalalli haalli kan sin murteessu namaaf baay'ee kan eeggatu jetteetu na amansiifte yoosii eega keekutu haalli kan sin murteessu namaaf baay'ee kan eeggatu jetteetu na amansiifte kayosi ega keekatu duraan dursa magaalaa Amboorraa uftanii waan oddoo hojii keenyaatti waanuma nu argitanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ammas immoo ani hojii an hojjechaa jiru immoo hojii kophee qulqulleessaa waan an jiruu fi maatii koo immoo waanuma na argaa jirtan kanaanii. Kanaaf immoo ani immoo hojii kopheetiin immoo ijoollee kana guddifachaa waan an jiruuf amma iyyuu taanaan immoo ammas immoo jireenya immoo hundumaa mucaan kunis immoo mucaan argamaa jiru kun kutaa shanaffaa barataa. Kanaaf immoo ani immoo karaa fuulduraatti immoo hojii hojjedhee ittiin jiraadhuu fi jireenya koo gaggeeffadhu hundumaa waan natti ulfaatee jiruuf immoo isinis immoo guddaa galatoomaan jira. Ijoollee kana guddifachuuf jireenya ammaa waan ulfaatee natti jiruu fi ijoollee kana daara baasee guddifachuufis ganaa gara fuulduraatti barsiisee galmaan gaachuufis immoo hojii humna koo ol waan ta'anii jiraniif ammas immoo kanaaf guddaa galatoomaa isin jira. Egaa qaamni keessan qaama miidhamaadha.
daandii dheeraa deemuu dandeessu akkaataa kanatti akkaataa amma deemaa jirtan kanatti. Akkasa daandii dheeraa deemuu hin danda'u agartuu barri warqana luqqa'ee yeroo hundaa yeroo aduun yennaa bokkaa baay'ee deemsuu fi deemee iddoo hojii sana haquu fi gisee bokkaan roobu keessattuu yeroo sana oqqeessaa fi aduusaa gisee bonaa deemuun baay'ee barri warqana luqqa'ee jira. Kanaaf waan godhummoo abeetaniin immoo ijoollitti kan immoo waaqni immoo godhannee ijoolleen immoo isaa kunooti. Kanaaf isaanumaan jiraachisuuf jenneetu immoo isaanumaaf hojjennee daabbootti binnee bushinaa. Waan tokkollee wanta nu gargaaru lammii tokkos hin qabu, obboleessa tokkos hin qabu, wasiilas hin qabu ani. Kanaaf immoo ijoolletti kan akkasittiin immoo akka ittiin adeemsisaa jiru kun amma ammaatti immoo akka carraa ta'e immoo isinuu magaalaan booraa oftanii na argitanii. Nam tokko utuullee nan hubateen dura isin immoo waan na agartanii fi ani guddaa galatoomaan ji'a gara fuulduraatti wanti isin immoo na yaaddanii waaqayyoo wajjiniin isin ture kan jedhan. Ijoollee meeqadha kan isaan mana barumsaa kan isaan galan? Amma ammaatti kunoo mucaasuma kunoo as taa'ima kana argamu kana inni kutaa 5ffaa barataa. Kunoo amma warri kunis immoo kanaan booddee utuu ani nama dandeettii qabuuti kunoo keejii galuu inni kun hin danda'a nama waggaa 3 namni kanaan booddee waggaa 4ffaa qabachaa jira. Keejii galuuf hin danda'a ture egaa inni magaalaa keessa waan ta'eef kanaaf immoo keejii barsiifachuuf iyyuu hin ulfaatanetti isa kana iyyuu kunoo daftarii nama bituu fi amneetu abbaa qabeenyaa nama tokko tokko carraa utuma karaa deemuu qabee qulqulleeffachuu feetu meeqa barata jennaan kutaa 5ffaa barata jennaan daftarii qaba innaan hin qabu jeeni biirii qaba innaan hin qabu innaan immoo kunoo namni kun ufuma isaa gaanuma isaatiin biteetu naa kenneef amma ammatti isumaan barachaa jira. Gara fuulduraatti isaan kana wajjin wal qabatee jireenyi kun immoo waan ulfaachaa jiruuf hundumtuu natti ulfaata. Wanta goonuu hin qabnu amma kanaan duraattis kunoo akkasuma barandaa damaa teenyee uma rakkannee uma ijoollee keenya guddifachaa turre akka carraatti immoo gandi immoo kunoo mana gandaa nuu laate manni gandaa immoo waa sinuu ta'uus hin danda'u qacaruus hin dandeenyu manni dhuunfaa ta'e illee namni qacaree waan tokko ta'e illee jiraachuu danda'a. Utuu ijoolleen kun dhukkubsattee utuu waa tokko mataa kootiin dhukkubsattee illee waan mana yaalaa tokko itti yaalus hin qabu ijoolleen kunis ammaa kana qufaa jirti agartaniittu. Kunoo wanti ma tokko shiroobii tokko bituuf har'a birrii dhibba lama jedhachaa jiru. Kanumaaf immoo qoonqoo isaanii walitti dabalatee iyyuu kana bituun baay'ee natti ulfaatee jira. Egaa kophee kana gaafa qulqulleessitanii guyyaatti galiin keessan meeqa ta'ame? Gabaanu maaltu jira gabaan amma kana hunduu listiroo hojjeta waan ta'eef anis listiroo akkuma carraa keenya fayyadamna malee guyyaa kaan immoo sirii masaa guyyaatti gabaa tokkotuma birrii 20-30 argatiin guyyaatti oollu qabna. Guyyaa gabaa immoo akka carraa immoo akkuma maamila qabnuun immoo akka carraatti arganna ishee immoo ittumaan gallee waan har'a gabaa keessaa bitamee ittiin jiraatamu hundumaa immoo hundumatu beeka. Akkuma hundumattuu feetu gaafii agabu bullaa gaafii nyaannee bullaa akkasittiin daa'ima wajjin rakkachaa jiran jedhan. Aankoo bookashee jabeessaan jedhama. Anis dandeettii yoo ta'u qabuuti qarshii tokko harkaa beeni waan ittiin hojjedhu abeen mana taa'aa jiraatu humna qabuuti. Inni immoo caammaa kana xarageetu ijoollee maatii amma kana guddisaa jira. Ani immoo kanaaf iyyuu qarshii harkaa beetanii obboloonni kun hamboorraa dhufanii akka yaadannoo waaqayyootti ibsetti dhufanii nu arganii. Egaa daawwattoota keenya walumaa galatti maatiin kun yeroo ammaa kana rakkina cimaadha kan isaan jiranii. Rakkinuma kana keessatti immoo hojjetatanii amma isaaniif danda'ame kopheema kana qulqulleessedha kan inni jireenya maatii isaa fooyyeffachaa jiru. Yeroo ammaa kana immoo haalli waan nutti ulfaateef egaa qaama miidhamaa isaan kanatti miti namootuma qaama fayyaa isaaniitti illee yeroo ammaa kana haalli ulfaataadha kan jiru. Egaa waaqayyo immoo nu gargaara nutis isaan bira akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti isaan bira simbira jirra jecha isinis gara fuulduraatti wanti nuti yaadne yoo jiraate harkaanidha kan isaan deemanii bakki isaan hojjetanii fi bakki isaan jiraatan illee walirraa fagaata xiqqoo yeroo hunda taaksiidhaan deddeebi'uun baay'ee tokko namatti ulfaata akkasumallee wiilcharii fayyadamanii daandii kanarra deemuuf illee nama isaaniif yeroo hundumaa bu'ee nama isaaniif dhiibufa nama isaanii gargaaru waan hin qabneef gara fuulduraatti yoo waaqayyo jedhee motor saayikilii kan elektirikiidhaan deemamu akka isaan fayyadamanidha kan isaan dubbachaa jiranii. Akkasumallee ati warraa isaanii as nu cinatti argitan kuni hojii tokko yookaan immoo waan isaan itti jireenya isaanii fooyyeffatan yoo argamee fi nagadatanii jiraachuullee akka isaan danda'anidha kan isaan dubbatanii. Gara fuulduraatti yoo waaqayyo nu gargaare waaqayyo nama qaba. Egaa dacheen keenyi bal'oodha waaqayyo immoo nu gargaara. Qinceen wal gargaartee arba hiiteedhaan wal faana yoo ta'e wanti hundumtuu wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef maatii kana bukkee akkasiin jajjabeessitan akkasiin gargaartan kabajaanan sin gaafadha waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Magaalaan boorraa ni yaadnee yaadattanii hani waaqayyo gara koo isin fidee fi oddoo hojii kootti waan na agartanii fi gooftaan dachaa isin haa eebbisu.
eebbifamaa isiniin nan ji'a waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu amma ammaatti immoo utuma rakkadhee hundumaa go'ee dadhabeera utuu hin jedhiin dhoqqee utuu hin jedhiin aduu utuu hin jedhiin utuu hin dadhabiin ijoollee koo hundumaa amma ammaatti gargaaree yoo nan ga'eera hamma ammaatti immoo isin immoo qacarraa waaqayyo fidee immoo walitti nu fidee walitti waan kana waan naa deebi'ii naa laattanii fi gooftaan koo dachaa asinaa eebbisu an kanaan booddee immoo dabarsee isinitti kenneera cuuculii kanaan alatti kunoo alatanii jiru an guddisu immoo isinii waaqayyoo fi isintu beekaa kanaan booddee guddaa galatoomaa isinii nan ji'a bakka deemtanitti gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu isinii wajjiniin haa ta'u. Ameen. Isinillee eebbifamaa waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumallee kallattii garaagaraa namoota dadhaban kana na wajjin buutanii baatanii gargaaraa kan jirtan jajjabeessaa kan jirtan maallaqa keessaniin akkasumas yaada keessaniin biyyoota garaagaraa irra teessanii namoota dadhaban kana gargaarii jajjabeessi kadhadhuufi kan jechaa jirtan hundumti keessa walitti waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumas kaameraamaanii koo kan ta'e kan na faana deemaa jiru yeroo ammaa kana Saamu'eel Bareechaa waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisuun siin jedha. Wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa kabajama. Kaleessi koo bareedee boriifis shakkiin qabaadhu abdii nama manaan baane eenyuunis wabiin godhadhu daaddayyuu sinan eegalee tokko irraan ta'ini guddistee ormaaf nan laattu abbummaa kee beekani kaleessi koo bareedee boriifis shakkiin qabaadhu abdii nama manaan baane eenyuunis wabiin godhadhu daaddayyuu sinan eegalee tokko irraan ta'ini guddistee ormaaf nan laattu namoota abbummaa kee beekani abbummaa kee beekani gooftaa abbummaa kee beekani abbummaa kee beekani Yesuus abbummaa kee beekani warroota kee beekani gooftaa warroota kee beekani. Deebsa biyya ormaa karaa fagoo kana kanan faana imalu wadaroo jabaataa kanan itti daddeemti gaale koolu kan akka keen jiruuf irri fiira jaanu kan akka keen jiruuf irri fiira jaanu Anaka kenjiro firifira janu Anaka kenjiro firifira janu Anaka kenjiro firifira janu Alanu kamamuko sitwambise Ana gufta Yesus namne gumsi ke jirachise
jira jireenyi koo jira furri koo iddoo goosita mul'isee du'a lubbuu koo naasiseetti dhuftee iddoo goosita mul'isee salphina naaf dhufee ulfinaan doorsiftee itti jirtaa mucaa kee kabajuu iddoo goosita mul'isee olmaa kee solfaataa hin salphisuu gatii kee dilbii mana koo jiruun xiqqeessuu olmaa kee solfaataa hin salphisuu gatii kee dilbii mana koo jiruun xiqqeessuu humna koo cimsadheeni akka ta'uut mudhii koo hidhadheeni dubbadhaa malee kan kee gooftaa siin eenyuun oonan qabsiisu maafan dhoksaanii isa gurmuun kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate maafan dhoksaanii isa barruun kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate maafan dhoksaanii isa gurmuun kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate maafan dhoksaanii isa barruun kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate maafan dhoksaanii isa gurmuun kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate maafan dhoksaanii isa harki kee na baate maaliifan dhoksaanii iftuun karaa kee na baate. Magaalaan Boorraa uftanii wantoota argamaa jiru ijoollota keenya kana hundumaa baasii amma kanatti baastanii waan ijoollee kana hundumaa daara nuu baaftanii xinnaa keenya amma guddaa keenyaatti waan daara baaftanii fi gooftaan dachaa isinaa eebbisu jenna wantoota kanaan alatti nu yaaddanii boruus immoo ijoollota kana nu jajjabeessitanii akkatti ijoollota kana guddifannee qarabaafannee barsiifannee akkatti jiraachuu dandeenyuuf immoo akka nu bukkee dhaabbattanii gooftaan sinaa gargaaru jenna warroota kana agartan kana warra baasii amma kanatti baasanii fi gooftaan dachaa isaaniif haa kennu isaanii dachaa isaanaa eebbisu namoota ganaa immoo unuufis immoo waan nu gargaaruu qabdaniif immoo gooftaan dachaa sinaa eebbisu eebbifamaa nagaan turan jedhan. Hayyee daawwattoota keenya waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu keessumaa tajaajilli wal gargaarsa doonii biyyoota garaa garaa alaaf keessan teessanii hojiin keessan nama boonsa baay'ee namatti tola jechuudhaan namoota kukkufan namoota dadhaban nufaana lafaa kaasaa kan jirtan gargaaraa kan jirtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu akkasumas hiriyoota koo humnaan maallaqa isaanii akkasumas kadhannaatiin nu jajjabeessaa kan jiran waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii guutuu haa eebbisu jecha ammallee namoota dadhaban namoota kukkufan wajjiniin lafaa kaafna koottaa sin jaallanna sin kabajnanna eebbifamaa barri keessan jireenya keessan haa eebbifamu. Egaa namni kun nama yeroo ammaa kana magaalaa Baakoo keessatti hojii hojjechuudhaan jajjabeessuudhaafidha kan lafa kanatti argamne hojii qaba hojii mataa isaa hojjechaa jira isa kana irratti immoo jajjabeessuuf deeggaruuf waan barbaannuuf gara fuulduraatti yoo waaqayyo nu gargaare nama kana bira akkasin dhaabbattan maatii isaaniif akka kadhattan akka jajjabeessitan keessumaa lafti hojii isaanii magaalaa Baakoo keessatti kophee qulqulleessuudhaan kan isaan akkuma kanaan dura isinitti himne hojjechaa jiranii namoonni baay'een keessan keessumaa jiraattonni magaalaa Baakoo bakka sana deemtanii kophee keessan illee akkasiin qulqulleeffattan jecha akkasumas namni kun gara fuulduraatti kan ittiin deemu yeroo ammaa kana baajaajis ta'ee konkolaataan haalli tokko isa waan barbaachisu isa waan rakkisuu fi wiilcheriidhaanis deemuufis nama gargaarsa tokko waan hin qabnee fi gara fuulduraatti akka isaan motora yookaan immoo motora mataa isaanii fayyadamanii ittiin deemaniif waaqayyoon akka kadhattanii fi akka jajjabeessitan humna akka taataniif isin jedha barri keessan jireenya keessan eebbifamu eebbifama akkasuma kallattii garagaraan hojii kanaan na wajjin ta'aa kan turtan hiriyoota koo magaalaa Baakoo irratti argamtan hunduma keessan akkasumas kaameraamaanii dabalatee waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu eebbifama wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa waaqayyo isin eebbisu.